Dr. Abiy mana ciisichaa Daani'el Kibireetii fi akkasumas Biraanuu Naggaadha kan inni nutti agarsiisa. Asitti namichi naxalaa bitatee ofuma isaatiif bitee ofumaaf gubaati kan inni jiru. Kuni qabsoo dachaadha kan inni jiru. Bakka kanatti immoo pirezidaantiin keenya amma isheen gabaabbattu abbaa ishii tarree natti fakkaata malee namni amma nan gabaabbatu. Alaabaan kun sabbata waaqayyooti jedhani. Sabbata waaqaa kana fakkaatu san argee hin beeku. Namichi qoricha budaa jedhames kunoo isa kana yeroo jalqabaatiif nama qoricha budaa jedhamedha inni kuni. Riikaardii nama cabsichuudha. Boombii filannoodha kan inni jedhe. Filannoodhaanis itti adeemamaati kan jiru. Namichi qambaachi godhas na filadhaadha kan inni jechaa jiru. Waan biraa miti. Tajaajiila isaa dhugaa na filadhaa. Alaabaa 10 mana keessatti fannisanii akka footoo maaramiitti irra deemanii dhudhuungachuun kun maali kan inni jedhamu? Bakka kanatti injiinar Takkeen utuu teessoon jiru dhaabbachaati kan inni jiru. Erga footoo ka'ee booda deebii akka inni taa'u abdiin qaba. Alaabaa fidanii dhufina irreecha jennaan akkanattiin hidhanii akka sharaatti hidhanii kan isaan fidaa jiranii. Fidanii dhufuu qofa otoo hin taane immoo lafarratti illee dibaati kan isaan jiranii. Waaqarratti osoo dandeenyeen dimnaa jechaati kan isaan jiranii. Namichi kun harkaa fuudhe jedhamee kan odeeffamaa ture. Nan uffadhee tallaalaa kennii jedheeti irraa ergifate malee. Namichi kun immoo ija babaasaati kan inni jiru. Maaliif ija babaasa jennaan alaabaa kan uffateeti kan inni taa'aa jiru. Namichi kun waan inni Oromoon alaabaa isaa fannifachuu miti viidiyoon uumeellee fannisuuf mirga qaba kan inni jedhe. Shigiggirii lawxii yookaan shigiggiriin kun boollatti adeemaa jiru akka agarsiisudha. Mucaan jala seentee aannan saawwaa dhugaa jirti. Kan aannan saawwaa hin qabne aannan sareelee dhuguu danda'a.